Gogaa qaamaa sarara baase kan jedhudha mata dureen kiyyarraa. Gogaan qaamaa yoo sarara baase maaltu fida akkasumas furmaanni maali kan jedhudha. Gogaan qaamaa keessumaa yeroo baay'ee garaa, harma, teessumaa fi sarbaarra jiran namoota tokko tokko irratti jechuudha. Sarara baasuun bareedina gogaa isaanii ni jijjiira. Mee maaltu fidaa? Akkasumas gosa akkamiitu jiru? Furmaanni maali kan jedhu haa ilaallu. Wanti kun stretch mark jedhamuun kan beekamuu fi bakka gurguddaa lamatti kan qoodamudha. Kan jalqabaa kan diimatu diriiraa ta'ee fi kallattii harkifamni gogaa sanaatiin kan dhufe digirii 90 irratti sarara baasee kan mul'atudha. Inni kun red stray ruraa jedhama. Akkasumas inni lammaffaan immoo adii gara daalachaa kan fakkaatu shushuntuuree kan mul'atudha. Inni jalqabaa diimaadha akkasumas diriiraadha filaatti kan ta'edha. Inni lammaffaan immoo adii yookaan daalacha akkasumas shushuntuuraa gogaadha akkuma suura irratti argitan kana. Kan jalqabaa sun inni diimaa ta'e diriiraa kun yeroo muraasa booda ofumaa badaa. Haa ta'u malee kan lammaffaa immoo guutummaa guutuutti baduu baatuyyuu yaalaan kan xiqqaatudha. Maaltu kana fida jennee ilaalle tokkoffaan akkuma beekamu yeroo ulfaadha. Keessumaa ulfa gara dhumaa wanti kun ni baay'ata. Akkasumas ulfaatina qaamaa dabaluu fakkeenyaaf borcii baasuu, ulfaatinni qaamaa ariitiin dabaluu, baay'ee furdachuu jechuudha. Akkasumas yeroo dargaggummaa maatii keessaa kan kana qabu yoo jiraate carraa qacceedhaan yookaan sanyiidhaan deemuu kan qabudha. Akkasumas dibata kanneen kortisool jedhaman of keessaa qaban dhibee fayyaa adda addaaf yoo dibanne namatti baay'isuu danda'a kana. Darbees dhibee fayyaa kanneen akka Cushing syndrome, Ehlers-Danlos syndrome kan jedhaman akka gogaan kanaaf saaxilamu kanneen taasisan jiru. Kunneen kun egaa kana fiduu danda'u jechuudha. Gara furmaataatti yoo deebine wanti kun dhibee fayyaa fidus ta'ee dhukkubbii fidu kan hin qabnedha. Dhukkubus nama hin dhukkubu, dhibee fayyaas kan fidu miti. Kanaaf yeroo hedduu yaala kan hin barbaachifnee fi yeroo wanti kana fidee dhaabbatu kan hir'atu garuu kan hin bannedha. Haa ta'u malee namoonni hedduun ofirratti arguun fedhanii kanaaf manuma isaanii keessatti maal gochuu danda'u kan jennu yoo ilaalle kan jalqabaa aloe veeraadha. Aloe veeraa jechuun kan suuratti argaa jirtan kanadha. Qola biqiltuu kanaa kanarra keessaa erga irraa kaasnee booda keessa isaa kan akka zayitaa ta'ee murmurree bakka gogaan akkas ta'etti dibuun sa'a 2-3 ofirra tursiisnee torbanitti guyyaa 3-4 yoo ofirraa dhiqanne wanta kana sirriitti namarraa hir'isa. Yeroo itti balleessus jira. Kan lammaffaa zayita kokonaatiidha. Zayita kokonaatii bakka sanatti dibuun rirriituu wanti kun egaa gogaaf dhangala'aa gahaa kennuun akka gogaan osoo hin jijjiiramin diddiriiru akka inni laastik ta'u taasisa waan ta'eef ni fayyada. Garbiraan zayita wayiraadha. Wayiraa zayit kan jennu vaayitaamin E fi wantoota gogaa lallaaffisan waan qabuuf yeroo yerootti dibachuun kanaafis ni fayyada. Garbiraan shaayii gurraachadha. Shaayii gurraacha bishaan waliin danfisnee ashaboo xiqqootti dabaluun erga qabbanaa'e booda bakka sanatti deddeebi'anii torbanitti yeroo 3-4 bakka sanatti deddeebi'anii dibachuun wanta kana namarraa balleessa jedhamee yaadama. Namoonni hedduunis itti fayyadamu. Garbiraan cuunfaa dinnichaa. Cuunfaan dinnichaa wantoota qaama namaa irratti gurraachessan fakkeenyaaf erga waan gubee booda xabaasaan gurraacha'ee hafee wantoota addeessuuf yookaan balleessuuf gargaaranidha. Akkasumas sarara baasuu gogaa sirreessuufis ni gargaara. Kana malees killeedha. Killee keessa isaa isa adii ta'e jechuudha. Isa kellootu hin taane isa adii ta'e kana bakka kanatti deddeebi'anii dibuunis wanti kun akka nurraa badu ni taasisa jedhama. Kanaan yoo dide mana yaalaa deemuun ogeessa dhimmi isaa ilaallatu mariisnee dibata vaayitaamin D qabanii fi dibata kanneen akka seelonni gogaan irraa uumaman kanneen kollaajiin jedhaman akka isaan guddatanii fi gogaan salphaatti akka diddiiriru kanneen taasisan ajaja ogeessaadhaan fudhachuudha. Haala kanaan egaa ofirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jalaa naa kaa'aa. Turtii gaarii.